Ashama kabajamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu. Har'a waan ajaa'ibe tokko waan natti fakkaate tokko waan natti dhaga'ame tokko illee isiniif qabadhee dhufee jira hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Viidiyoo kaleessa gadhiifame viidiyoo abdiin kaleessa gadhiise sin hunduu quba qabdu jedhee yaada. Viidiyoo bifa biraankiitiin abdiin hajjii madaale sanaa jechuudha. Ani kan na dhibe keessa dhugaa dubbatuudhaaf hajjiin kun garam akka deemaa jiru baay'ee na ajaa'iba jechuudha. Mee ani nagaayyuu isiniin gaafanne dhiifama naaf godhaatii akkam jirtu nagaa keessanii jireenyi badhaadhaa bakka jirtanitti nageenyi kiyya sinaa qaqqabu uummata keenya qashtii isiniin jedha nagaayyuu isiniin gaafanne waan ajaa'ibe waan na dhibellee waan ta'eef kuni akkuma na dhibe isinillee dhibee laata jedhee yaada. Viidiyoo kaleessa abdiin gadhiise sana hundi keessan agartanii jirtu. Jechoonni abdii hajjii kun baay'ee na ajaa'ibame dhaggeeffannee daqiiqaa muraasa booda walitti deebinaa jechuudha uummata keenya. Iddoo kanatti kaameraa kiyya dhuunfadhee hajjii waamee irratti hojjechuuf deema hanga dhuma sagantaa kootiin hordofan affeerraa kooti. Egaa tole. Kan nama ajaa'ibu abdiin sirbaan simate illee jechuudha maaliif yoo jettan inni waan madaali mucayyoon kun jetteeniif madaaliif dhufe malee yookiin gammadee hojii isaatti gammadee akka hin taane illee nu barsiisa jechuudha. Mee ammallee dhaggeeffannee walitti haa deebinu uummata keenya. Abbaa biyya jiru nama nama ati nama jajjalle. Yoo si mabira of jaja malee ati nama jajjalle. Abbaa of jajuun sirrii miti ani namatu nama jaja malee abbaa of jaju. Kanaafuu of jajuu deebitaa ani waan argite waan argattu nuti. Anamma yaa ki ijoollee wayitii mana suuraa na argite waan hundasi suuraa na argite kan qaamaanuu dhugaa oo dubbanne bakka jarri dalagan san nawaamanii achiituu dhaqee jira qaamaanuu jedha. Hin bareedu bakka karaa irra waliin deemuu hin dandeettu yoo fuudhanii kaanii manuma itti cufatan malee takkasiisan ijjiin musi harkaa nyaachuun wanta Oromoodha. Oromoodha itti qulqulluu qabata akka bakkaan qabnu jarri ammoo lama waan godhu wallaali adda ba'uun barbaannu yoo fuute nu lachuu fuudhi yookaan ammoo nu dhiisinaan jedhan anammoo lama fuudhee danda'u jedhee. Mee hordoftoota kiyya wanti kun abdiin madaalii fi dhufee isiniin jedhee jira akkuma mucaan illee haasa'etti jechuudha madaaliif dhufee jechuudha. Mee osoo dhugaa taate jechuudha osoo dhuma dhugumayyuu taate abdiin hajjiin kun dhugumaanuu jechuudha ijoollee kanatti jireenya isaaniitti taphatee ammallee ijoollee biraa dabalatu hedamu maalidha kun maaltu ta'aa jira jedha biraan dabeessa akkasii ani argee sin beeku. Ansi arrabsuullee hin barbaadu hajjii garuu dogoggorri guddaan illee abdii faa birallee ni jirti jechuudha. Mucaan kun akka hin jijjiiramne osoo beekanii akkamiin walitti araarsu caaltuu fi haraarri caaltuuf hajjii ananatti hin tolle dhuguma dubbachuudhaaf waan biraallee isinitti fakkaachuu danda'a yookiin immoo inaaffallee isinitti fakkaachuu danda'a dhugaa baay'ee nama gaddisiisa maali yoo jettan mucaan kun yoomiyyuu nama jijjiiramuu miti isiniin jedha. Mee amma ilaala asumatti waan inni jedhaa jiru kun baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Mee suura isaanii qabdaa yaani akka waan ammallee fedhii dubartii biraa qabuuti kun dhibeetaa haa ta'u abaarsa haa ta'u rabbiin kana beeka jechuudha. Ani dhugaa kan naagalaa hin jirre jechuudha. Garam deemaa jira ani dhugaa mucayyoo caaltuu kanallee baay'ee gadda akkuma beekamus faayoon kunillee ni ta'a jettee itti galtee garuu mucaan waan ta'u miti waan karaa qajeelarrallee deemu miti rabbiinis namaanis wal dhabaa deemaa hordoftoota kiyya mee naa dhaggeeffadha mee ammallee yoo nuti fuute jarri akka yaani hiriyoota baay'ee waggaa dheeraa waliin nyaatanii waggaa dheeraa waan turaniif nu baay'ee si kabajinaa baay'ee si jaalannaa nu lachuu fuute si wajjin tole jenna yookaan ammoo adda ba'uun barbaannu nu lachuu ba'uu barbaannaa yaani isaanii jenna. Yaani nu lachuu asii mana kana bombirooti. Sanuu kun bombii dhoofteedha taatee beejecha laalaa jira barama dhugaa rabbi mee dhaggeeffadha immoo. Bombirooti jecha kana kunniin akka ibidda fakkaatu kunniin akka morkaan baay'ee. Amma kanaafuu maali addire? Ana moo gol wallaalee amma mootii takkatti yoo baafadhee ofii kiyyaa fuudhe takkatti akkam godha addaan baanu jette nuti mana laalee itti lachuu asii nu baasitti manni kanaaf
xiqqaadha maal godhaman angaruu dhugaa dubbanni lachuu faayoo ni beekan silaa hajji sanumayyuu ka faayoo beekan barre jechi hajjii kun naaja kan ajaa'ibe keessatti immoo beektanii jechi hajjii yaani ani faayoon ijaazaa ishiin baatullee torbee irraa gara torbee lamaa godhuu ni danda'a kanaafiyyuu dubartoota kana laazima naaf baasii gatiin ittiin sii baasu kan ammoo mee ati maallaqa meeqa naa kaffaltaa yookiin maallaqa ammarraa naa kenni waan dallaalaa akka waan abdiin jechaanii jiruuti akkuma dhageessanii amma sii fiduu hin danda'uuti yoo naa danda'ame boru gara bakka dalagaa deemee liqeeffadhee sii kenna sanuu liqeeffatee dubartii bituuf deema jechuudha mee kun nama akkamiiti jedha bar nama hin jijjiiramaa maal ta'a jettanii hundi keessanuu yaani isaaf gammadanii turtanii dhugaadha yeroodhaaf isin gammachiise malee mucaan kun ani waan jijjiiramu natti hin fakkaatu dabeessa badaa hajjiin dhugumaanuu jechuudha ani maallaqa targata haa ta'u dubartoota kanarraa dubartiin kamimmoo isas hin didduu isa jalaas hin baatu maal akka ta'e anna dhibe waan inni qabu yoo rabbiin kun haa beeku malee ani beekuu hin dandeenye jechuun mee namni bultii dubartoota meeqaayyuu diigee ammallee deebi'ee ammas waa'uma biraa keessa mee kunuu dhugaayyuu miti bar dhugumaan jechuun osuma dhugaanuu itti fidanii numa fuudhuuf deemamu maalidha ani baay'ee gadde dhugaa baay'ee jechuudha an akka kiyyaatti akkuma isiniin jedhe irra deddeebi'ee haraarri isaaf haraarri caaltu natti hin tolle dhugaa biyyaa kan kiyyattuu isin gurguramaan maal jennaan taa'uun ofirraa dhagee fadhu sii maaluu miti shuggaa biraa kireessina jette faayoo achi galti maa asina baatoo jette caaltu itti galchu ennaa jedha caaltu maruuf yaa deebitudha faayoo achaa galtu booda tunni asaatu tura kuma intaa moon akkana intaa kan maaltu argamu laa yoo asii fakkeenyaaf caaltu asii galu akkasitti hin ta'u ati walumaa galatti yookaan caaltu tana lola eenyu faayoo tana lola itti buustee karaa fedhee ofirraa ariitee tana sii wayyamu faayoo matee waliin ta'u yaa akii aamii jedhan akka halliitti godha yeroo kan nubaaf taate maal marakkaate mee laala yaada isaa ani faayoodhaa fi mana biraa kireessaa fi kaan immoo as galchaa mee yaada mucaa kanaa laala duraanillee mana caaltuu irratti faayoo fide amma immoo faayoolee jaalalti ishii dhumee yookiin maallaqni ishiis dhumee ta'uu danda'a faayoo kana achi ofirraa baasee haaraa immoo as galfatu hedaa jechuudha mee yaadni mucaa kanaa akkamii dubartoota madeessuudha mee rabbuma sodaadhu yaa hajjii rabbuma sodaadhu mee rabbuma sodaadhu ofirratti ati waan nati gochaa jirtu kun waan natitti deemaa jirtu kun waan fokkataadha dhugumaanoo jechuudha rabbi sodaadhu ofirratti jireenya faayoo balleessite jireenya caaltuu balleessite ammallee lammata deebitee immoo balleessuuf deemta dhugumaanoo jechuudha caaltuu jireenya caaltuu kana jechuudha maaliif yoo jette mucayyoo miskiin argatte osoo na taate dhugaa miskiin argatte maal goota miskiinatti taphattu yoo as deemeedhaan achi deemti yoo as deebi'eedhaan as deebiti garuu ani ishiin illee karaa tokko na aarsiti nama kana argite ishii malee nama lama yaalee ta'uu fididanii yaani imaan illee turte imaan dhiisee faayoo fuudhee faayoo immoo jedhee asuma ammoo caaltutti deebi'a jedhe ishiittuu deebi'ee mitiira ammoo deebi'ee immoo kabiraallee hawaa jira jechuudha mee abdiin kun barbifa piraankiitiin isa madaalaa jira mee dhugaa mitiiti yaa uummata kiyya osoo dhugaa taates jireenyi namtittii biraa dhuftus akkasuma badaa jechuudha ani dabeessa akka hajjii kana uma argees hin beeku dhagayees hin beeku mee ijoollee kana fidee maallaquma irraa nyaatuuf yookiin waanuma badaaf malee mee maal godhaaf mee amma bareedinni ishee akkasii maal akkasii dubartii bituuf deema dhugaa rabbii dubbatuudhaaf ani waan kuni natti hin tolle obboleessa kiyya yoo sii danda'ame gara rabbii deebi'iti du'aa godhadhu yaa rabbi ati karaa qajeelaa irra na deemsisee jallattee jirta rabbiin nama hin jallisiinii dhugaa ani si arrabsuus hin barbaadu akkuma dura isiniin jedhe obboleeyyan kiyya nama rabbiin arrabseen ullee arrabsuun hin taatu hundi keessan aga dandeessan du'aa godhaa fi rabbiin kadhadhaa fi rabbiin akka karaa nagaarra isa oofu jechuudha mee ani kan na dhibu dubartoota hin gurgurtamoo maalumatti gootu na dhibe dhugaa yaani shari'aan aga afuriillee numa eeyyama jedhanii kee afurii miti dhibbaatama yoo sii fida waan diddu natti hin fakkaatu asumaanis ani caaltuudhaaf ammallee wanti hin dhaamu tokko baay'ee dogoggorteetta obboleettii kiyya namni walitti bu'uun kama jiru wali araaramuun kama jiru garuu keessan kun naatti hin tolle
naaf hin liqinfamne dogoggora guddaadha. Karaa tokko abdiin faa waan keerii dalaguuf ta'a. Uummanni kuni yaani bultii keessa turuun alatti immoo daa'imallee horatuuf deemu. Mucayyoon kun amma dhaluuf deemti. Rabbi nagaan ishee haa hiikuuti caaltuu kanallee jechuudha. Booda eega dhaltee akkam taati jedha bar. Namni tokko bakka waliin taane taanaan adduma bahee kophaa ishii maal ilmoo tokko guddifatu hin dadhabdu bar. Ani waan isatti ishii deebisus hin beeku. Gisee tokko ga jaalalli ijaan qabu jedhanii jaalattees illee ta'uu danda'a. Nama jaalatan kan ammoo yoo namni sun namaan taane jaalaltichillee ani akka kiyya qilee haaseenu jaalalti akkasiis hin jiru yeroo kana keessatti jechuudha. Maaliif yoo jettan namni akkuma hajjii kanatu heddummaata ifaan baane keessa jira malee jechuudha. Jaalalaaf osoo hin ta'in namni keenya maallaqaaf bakka qaba. Bifa dubartii ilaala. Bifti dubartii kunuu dhiqamee hin dhugamu. Fokkataas bareedaas ka'umu rabbuma beektanii uummata keenya garuu namni keenya kan itti amanu maallaqa. Maallaqatti aansee immoo bifa qabdiidha. Bifni maal lamaaf godha. Hajjiin kun garuu waa hundaa hin qabu. Dhugaa dubbatuudhaaf ani waan dubartoonni isa jala deemtuuf illee hin beeku. Faayoon kunis waa'uma ishiin irratti argite iyyuu rabbuma beekaa naa madaali jechuun kun waa'uma jiraafi rabbiin egaa hunda isaanii asabbarsiisu malee maal jennaree wanti jennus ni ulfaata. Namatti murteessuunis ni ulfaata. Ani dhugaa dubbatuudhaaf waan namaa keessallee galuun hin barbaadu. Garuu dogoggora guddaa hojjetaa jiran hundi isaaniitu jechuudha akka yaada kiyyaatti ani akka yaadaa jirutti. Dogoggorri isaanii maalidha? Ammallee soon hubatiin ijoollee kana walii araarsanii inni boru abbaa fedhe fidataa. Mucattii kana eenyutu itti gaafatama? Fakkeenyaaf amma ishiin boru ilmoo godhatti. Akkaataan itti isaan jiraatan kun akkamii? Caaltuu silaa manarraa baasanii mana biraa jirti ganda biraa jirti. Amma faayoo ba'amoo caaltuutu bahaa bakka tokko galu moo akkam ta'anii namni bakka tokko galuu hin danda'u. Dhugaa dubbatuudhaafi dallaa takka keessa ta'anii mana kophaallee yoo taate irra wayyaadha naf fakkaata. Ani isaanoo osoo na taate hin galu. Durumaan durseeyyummaan mana lamaan jiraatu dhugaa hawwii kiyyaas miti hawwuus hin danda'an masaanuu hin jaalladhu isiniin jedha hordoftoota kiyyaasumaanis. Yoo hafe nama sana afaan adda ba'uunaaf wayya malee mana lamaan jiraachuun baay'ee ulfaata yeroo kana keessatti immoo yeroo guddatee jiru kana keessatti waan akkasii ulfaataadha. Shari'aan illee kan eeyyamu immoo yoo lameenuu qixa laalanidha. Akka biyya Arabaa kanarra arginutti warri biyya Arabaa kana keessa qixumaan laalan beerran jechuudha. Keenya kunillee immoo natti hin fakkaatu kan fedhe gabbaasa kan fedhe ol deebisa. Bichaa maal jedhee isiniif ibsa obboleeyyan kiyya baay'ee natti dhagahame baay'ees na jibbisiise hajjii kananisuma ijumaanuu isaa arguu hin fedhu dhugaa isinitti hima. Maaliif hojiin isaa guutuun hojii daa'imaa yookiin immoo hojii badaa hojii mujriimaa hojjetanii jechuudha. Ilma musliimaa tokko ta'e waan inni yaades hin beeku waan inni qabus hin beeku kan beerri nama jalaa hin hafne jechoonni isaa hedduun waan baay'ee nama gaddisiisanidha dhugaan eeguun. Dhaggeeffadhu na ajaa'ibayyuu jechuudha. Mee dhaggeeffadhaa isinillee ammallee. Halli hin baafna miree kaalaas baaftee jennaani aanatu halliitti godha waan takka rakkoon godha. Waan yeroo hoteela deemu yeroo mana kaafee waan adda addaa deemu waan nyaachisee nama. Ati waliin waan deemnaa miree rakkoon qabu. La amma waan kiyya naa ganni kaana. Yaa kee waliin deemu waan kan kee amma duuba namitti yoo argine duuba. Maqaa kiyya an kunoo Kaalid illee lafa jira. Asii jecha malee jechaadha. Abdallaan illee lafa jira. Ansi jecha malee jarri adda fagaachuun barbaannu waan jedheef yoo gurbaan kun ati halli waan qabaatu taate takkatti fuudhee takkatti ati haa fuutuu dhugaati wannummaan an kanatti taasa'eef yoo waan kiyya lafa naa keette. Yaa kee waan kee lafa siigaa amma hin qabu jedhe bor bakka dalagaati liqeeffadhee fiite baala. Abaddan ati hin dhabduu naaf. Yaa kee waan kan kee barsii kenna yaani yoo ammoo ana waliin deemuun feene ati jaroon qofa jaayiza yoo gootee gabbaafte an bor bakka dalagaarraa maalaqa saabeeti waa wajjiisu kenna rakkoon qabu. Amma eetan liqeeffattu. Eetan amma. Sanummaa bara akka nama keerii dalagatu maallaqaan asii kenna liqeeffatee maal jedhaani beektanii. Abdiin yaa'u muudiitti qabata jechuun yaa'u piraankiidha mitiire. Yaani maallaqa kiyya waan kiyya naa kenne hogguu mana hoteelaa deemnu hogguu akkasii wacii waan qabuuf jedhaani.
inni immoo yaa liqeeffadhee sii kennaa jechaanii jira. Maaliif yoo jettanii shamarran bitatuuf jechuudha. Ani hedduun ajaa'iba dhugaa maaliif akka ta'e hin beeku. Nama rakkataa meeqa jira soo waan kanaan keerii dalagattee hajji baay'ee namatti tola. Garuu jechoonni kee yaanni kee hundaan na ajaa'iba dhugaa dubbatuuf na ajaa'iba. Sanuu immoo dubartoota sana bar yoo fedhe ana dhaqaa jedha yoo fedhe immoo gannaa baasii jedha yoo fedhe namtittiyyuu nagarreedha. Suura ishee agartee maal gootaa miti kana caala. Garuu ati dhugumaan odoo dubartii mataa sirraa cirtee gurra sirraa cirtu rabbiin si qabee adaba goota ta'a. Rabbiin immoo adaba siif haa kennu. Ani waan siin jedhu hin qabu hordoftoota kiyya. Jechoonni hajjii hunduu nama ajaa'iba dhugaan oguun dhaggeeffadhu jechuudha. Na ajaa'iba yaani. Dalaga raabee mere bor ganama deema dalaga edan amma birri jedhee bakka dalagaa deema halkan. Fa'aa rambuun timilitee waa harkatti. Waan bakka hojii jirtu qabaa jirti yaa. Amma inumaa isii illee feete. Shani akka baatu godha. Kamiin feete? Dalagaa. Garabaa diimfattee moo tapha garabaa diimaati? Ati ta'uu fi yaara takka fudhu taan naadhis kala. Tassi bareedde yaani hin jirti maal. Fa'aa osin keessu bara koombar. Kaafaa yoo anatu halli itti godhatin jedhee maal isa fa'aa na fuudhe ani si fuudhe baate. Fa'aa osin dhiiftu maal. Akkam goota osin dhiiftu? Maa sana akka anatu akka godhu gora kana maaloo sana. Faayoon na fuudhe moo anatu ishii fuudhe jechaa jira. Sumatu fuudhe garuu si gaafachuu dandeessi. Dhugaa itteen haafa'iin yaa hajjii kiyya. Rabbi si haa qajeelchuu siin jedha. Anatu halli itti godha jedha barra anatu halli itti godha. Faayoo kana anatu halli itti godha. Na harkaan baatudha. Mucayyoon kunillee dhugaa jireenya ishii balleessite. Jireenya nama hedduu balleessaa jira mucaan kuni akkuma siniin jedhee hundi keessan akka amantaa keessanitti hajjii arrabsuu dhiisaati. Hajjii loluu dhiifne hundi keenya du'aayaa goonuuf garuu na aarsa guyyoon argeen waan of qabu natti fakkaatu dhugaa dubbatuuf bakka na aarsa waan numti hajjii kanaayyuu jechuudha. Ummata keenya qashtii hunduu akkuma agartanidha. Ana akkana ajaa'iba kana sin ajaa'ibeera jedheetaniin viidiyoo kana isiniif qabadhee dhufe. Maaliifuu kun barumsa illee ni qaba. Ijoolleen itoo hin hubatiin osoo nama kana addan baafatiin bultii keessa galtanis illee akka hubannoo irraa fudhattan isin barsiisa jedhee yaada. Kana malees immoo barnoota guddaa qaba kun of keessatti yoo dhugumaan sirriitti ilaaltanii madaaltanii jechuudha. Keessattuu nu warra shamarran biyya ambaa jirruuf jechuudha. Maaliifuu nama kana bifa isaa yookiin maallaqa isaa yookiin immoo jechoota isaa ilaaltanii waan tokko keessa akka hin gallellee isin gargaara jedhee yaada akka mataa kiyyaatti jechuudha. Egaa namni kunillee nama soogiddaa miti qammasee illee ni ilaalu. Rabbuma wajjiniin jechuudha. Ofii keessanii ilaaltanii madaaltanii nama kana adda baafattanii bultii osoo ijaarrattanis natti tola obboleeyyan kiyya. Bultii kan namaaf kennus rabbumaa ka rabbi biratti immoo ofii keessanii of laalladhaatii itti galaa. Maaliif yoo jettan biyya arabaa kanarratti ijoolleen hedduun ni miidhamti. Ijoolleen hedduun maallaqa ishii dhabdi. Aga fedhanii maatiidhaan beeksistanii nikaa karaa qajeelaan wal fuutan keessan baaftanii warra keessanitti ni himattanii rakkoo keessan warra keessanitti ni himattanii. Maaliif yoo jettan warri wali bu'uu danda'u. Kana malee immoo warri keenya hin yaadda'u jennee hundi keenya waa hedduu keessatti qabanna. Kunoo akkuma caaltuu kana caaltuu jechuun miskiina. Gizee tokkos immoo jabduu ta'uu qabdi ture. Egaa akkuma dura isiniif ibsee jaalalas ta'uu danda'a. Garuu jaalala akkasiirraa rabbillee nama haa baraaru. Aniin kun baay'ee haasa'uun of dhaadheessuun illee bareeda miti. Ani mudannoo akkasii osoo qabaadhee tarkaanfiin kiyya tokkuma. Nama kana jaalladhee itti galee hin ta'a jedhee laale madaale yoon ta'in irrumaa gora ture. Mucayyoon miskiinummaa ni qabdi. Rabbillee ni sodaatti. Rabbiin gara ishee haa goruu. Caaltuufillee hundi keessan du'aa godhaa fi miskiinadha. Nama gaariidha. Nama dubbattee miti kotteen ishii kunuu lafan dhukkubsineedha. Rabbiin immoo ishiillee nagaan haa hiiku. Ani ganda isaanii kanas hin dhaqu. Ani mana jibbisiisanii jedha. Kaasumaanis immoo abdiin faa dogoggoranii jiru. Gammachuufis yookiin isaan walitti deebisuufis garuu miidhama mucattii kanaatti isaanuma gaafatama jedhee yaada. Rabbiin isa haa qajeelchu ammallee waan biraa waan jedhu hin qabu. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa yaada keessan karaa koomantiinaa barreessaa. Yoo bareedasii badiidhasii kan haati haasofti kun maaltu si naqes naan jettan na dogoggora kiyyarraa na deebisuu dandeessu. Waan haasa'eyyuu agas mara hin beeku. Maaliifuu aariin natti jirti jechuudha. Ani viidiyoo isaanii ogguun argu baay'ee na ajaa'ibee dhugaallee miti.
osoo dhugaadhaan shamarran kan argee waa'uma godhuuf deemuu jirudha mucaanii jechuudha. Aga viidiyoo biroon walitti deebinutti turtii gaarii galatoomaa jiraadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya.